إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذلك الموت. kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya oduu ammee wannoota garaagaraa walii qabne waan miidiyaa kanarra deddeemaa jiru isiniif hinna subscribe share gochuun nu jajjabeessaa isiniin jenna. Mata duree lama qabadee dhufe ijoolleen Suudi Arabiyaa naannoo waadii Tawaasii jedhamutti qabaman lamman sun ajjeefamuu dhagaameera. Ijoollee Arsiitiif ijoollee Harargee wal loltee utuma dhahamuu namni suuraa sirraasatti agartan kun akka carraa ta'ee gurbaan mataa keessa dha'ee du'ee jira. Kan lammataa Makii Oroo faamesii keessan qashtiin ulfa taate ulfa ji'a lamaatii ni argamte. Kana lamman qabannee dhiyaannee jirra nu waliin turaa isiniin jecha hanga dhuma sagantaa kanatti. Tokkoffaa irratti namoonni kutaa maqaa dhooftanii amantaa Islaamaa irratti kun rakkoo hamaadha. Amantii Islaamaa irratti namni akkamitti ashaadu arsii ashaadu maaloo jedhamu. Kun kufriitti nama galcha. Kan lammataa wanni kun durarratti kan kaase ijoollee Arsiiti. Ijoollee Arsii maaliif qabde gurbaa kana? Waan gurbaan dura ijoollee Arsii qabee ijoollee Harargee qabee moobaayilii na jalaa hatee jedhe. Sababa badii kanarraan kan kahe lubbuun nama lamaa galaafatame jechuudha. Mee gurbaa dura gurbaa Harargee qabe sana sagalee isaa isinii fida hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Mucaa gaafa kan viidiyoo natti ergite san beektee asirraa miidiyaa irraa barbaadu jiranii beektee mucaa gaafa suuraa natti ergite sana gartee. Mucaa san immoo akkam ta'ee akkamitti isin harkaa bahee akkamitti gadhiiftanii akkamitti qabdanii akkamitti gadhiiftanii ati beekee tiktookii isaallee yennaan tiktookiin qabu jedhee naan dambaasee kun itti meeti beekte. Isa kanaan kottu jin Arsii Abdii isa kanaan kottu jin mucaa mojjaas gurtu kanaan. Bilbilaan dhaggeeffata akka kun shabakaan qabu naan jedhee bara yoo duraan lettatillee wanti jedhee. Mootummaa irra dhugeen hojjaa sobaa bakka kottu jin rakkota kan qabu. Akkasiiti ati kun ol baaftee waan himmanti sagalee ol baaftee agartee waan immoo akkaataa itti qabdanii akkaataa itti mucaa san gadhiiftanii isin harka jira akkaataa san addaan baaftee himtaaf. Ayyaa kongo salaam alaikum. Aboo kottu jin nu bira. Shabakaa yoo qabaate Abdii yoo shabakaan qabaatin immoo haasa'u dabbal medhiisati. Yoo shabakaan qabaatin haasa'u. Shabakaan qabu isin dubbisaa raafala. Akkatti mucaan harkaa bahee fi garam akka ta'e gaafadhu mee. Fakkeenyaaf garam akka ta'e gaafadhu. Akkamitti akka harkaa bahee jedhee haa ibsu. Ayyee ina dhaggeeffadhu habiibi. Mucaan sun immoo akkamitti isin harkaa bahee akkamitti gadhiiftanii akkamitti qabdanii akkamitti viidiyoo waraabdanii. Bilbila kanaaf isa walirraa ka'e sagalee laawut godhi. Mee dhaggeeffadhaa qabu isin maal waan tokko dhaggeeffatu jirtanii miti nama dhaggeeffadhaa qaba wanti yookiin jawala irra qabnetti nu isin dhaggeeffatanii bara. Abdii naa wajjaa isaati ati kan argamte nuti abbaarimmaati waan ta'eef eega qaamaan dhufuu dandeenye laa hojii godhi bilbila itti salaasanii kanarra naa qabi. Walii galla. Ayyee wajjin dubbadha. Obboleessa kiyya salaamu alaikum. Eenyu maqaan kee? Abdusalaam jedhama. Abdusalaam. Hayyee. Mucaan qabda sun eessa? Lakkoofsatti kan ta'emi? Harargeedha. Ati hoo? Lakkoofsa kanuma nama reefu biyya guruupii keessatti hojii tokko. Eessa qabdan? Waadii Tawaasii. Maaliif? Ayyee. Waadii Tawaasii. Maaliif qabdan? Innaa dalagu jirra beekanu. Isa jechuudha. Sa'aatii jahatti yeroo dalagaa irraa gallee ittiin jennu isaa gurfaa seena tana seenee bilbila shaanaa irraa fuudhatiin hin bahu agarree beekte. Achi kalaas bilbila osenne tuman gurfaa shaanaa irraa dhabnee jennaan hin duuban as deemnee qabnee gaafannee nu hin fuune nuun jedhe jechuudha. Achi bilbila kaasin fuudhinee nuti fuudheree jenneen tumnee akkasitti bilbila irraa fuunee. Ayyee.
tumtanii bilbila irraa fuutan. Osoo dhimma biraati hin ta'in haasuma jennee tumne jechuudha. Galatoome. Waan hundee garuu waan ta'eef. Ayyee galatoome naa galee jira. Bilbila fuudhee saniif tumtan. Eenyu fiidoo waraabe? Ati moo nama biraati? Anumatu waraabe. Nuni waraabaa jiru iyyee Ayyee baay'ee galatoome na dhaggeeffadhu. Tokkoffaa fiidoo si waraabe. Mucaa nama meeqaan qabda? Nama meeqaan tumtan natti himu? Nama sadiin qabdan. Hayyee eega bilbila nama tokkoo fuudhee sababa bilbila nama tokkootti wal loltanii wal labdan. Ijoolleen Harargee warri as gubbaa nama arrabsitan faayidaan qabdu GE maaliif jettaniin akka inni akkas yoo maaliif gootan? Isin dhimmitti qabdan dhimma jawwaalaati mi? Okay, dhimma ijoolleen Harargee warri as gubbaa nama arrabsitan faayidaan qabdan GE maaltu fide tokko. Lammaffaa ashaadu arsii ashaadu shirkaa maaltu fide lama. Sadaffaa maqaa arsii bakka buunee qabnee dhawachuu maaltu fide. Afuraffaa maqaa Harargeetiin nama qabnee maaltu fide. Shanaffaa mucaa sun eessa jira? Kana hundi naa deebisa siin barbaada ati ijoollee sadee waliin miqaasan qabdanii tumtan koota amma obboleessa kee asitti godhu jiru kana biraan gara tiktookiitii si barbaanna koota. Baay'ee haati jennanii dura ijoollee asiitu qabdee jechuudha Harargee. Sanaan booda lullee hammaata. Yoo xiqqaate ijoolleen amma Harargeen qabdee jirtu nama 45 bira geera jechuudha. Lama lubbuun bahee kaan immoo reebamaa jira, cafaqamaa jira, dhukkee rakabamaa jira jechuudha. Sanuu wanni kun yoom ta'e mee waan ajaa'ibaa. Guyyaa iidaa namni dawwalee haadha ofiitiin baga geesse haadha koo baga geesse abbaa koo waliin jedhu jarri akka hayawaanaatti huccuu walirraa yaasanii muka hudduu wal ka'an jechuudha. Kun barbaachisaa miti obboleeyyan. Wallaahi barbaachisaa miti. Rabbiin jaallatu akkas. Wanni kun iida waggaati, ayyaana waggaati, haati nama dharraati, abbaan nama dharraa, haaliin nama dharraa. Akkasitti waan hundi gochuun barbaachisaa miti. Oromoon akka kana wal gochuun gaarii miti wallaahi. Miskiina qabdanii muka hudduu dhiibaa Iid Mubaarak jettan baga geessan wagga. Kun asii gammadee yoo iida dabarsu kun biyyoo safaree kophee wal nyaachisu. Bara sammuu dhiisee namni miilaan yaadu gandatti wal gashee gosaan waliin oodu beekamtii barbaacha mukaan wal gudeedu. Afaan nutti banee ani goota jedha miidiyaa kanarraa miskiina qabanii akka jabaa amaara. Dhiirummaaf yoo waamte warra waadaan guunne bakka waamanafu duriyyee baalagee kan hin beekne safu kan waggaassi gahee haadha hin gaafatin bilbiltee qeetti miidiyaa kanarraa muka walit dhiibdi kan amantaan qabne warra safuun beekne namni maal naan jedhaa kan rabbiin sodaanne oromummaa kana ofirraa mulqinee lagatti miiccannu gaaf kana agarres gubachuu hin dhiifnu yookaan gabaa baafnee ofirraan gurgurru sinumaa waliinuu jireenya dadhabnee dhabne gara gorru. Jaalatamtoota keenya egaa kana fakkaata. Waan gaarii miti kun waan fokkisaadha. Oromoo bara kana wanni qunname waan kana aadaa ta'eera amma. Waa xiqqoo si walalamna abbaan barbaadachuu waan gabbu'ee muka walii cabsachuun miskiinatti. Amma wanti rakkataa jiru bakka kanatti miskiina bara. Kan miidhamaa jiru miskiina. Kan beelaa jiru miskiina nama karaa deemu sanuu. Gaafa duraatti Tigiree fi Amaaraa tokko nama godha. Oromoon amma kuttaadhaan walitti deebi'ee akkas walitti godha jechuudha. Wallah namni lubbuun nama abbaa jira. Kana ijoollee suudii keessa jirtuu fi ergaa waa xiqqoo takka fideetiin jira dhaggeeffadhaan gadhumaatti. Kabajamtoota dargaggoo fi shamarran Kairoo Oromoo ulfaattuu kabajamtuu jajjabduu Harargee akkasumattis tasii koomandoo wanni isin amma godhaa jirtan kun diin islaamillee balleessuudha. Oromoollee balleessuudha. Ofillee balleessuudha. Namummaallee wal jibbisiisuudha. Akki kun nu baasaahi nun baasu. Nu deemsisaahi nun deemsisu. Anamma ijoollee rasaasa guurrattee qawwee guurrattee gaara keessaa yaatee Yaman keessa deemtee si komando finna jettuun Harargee tana lafatti qabee jechuudha. Akkana isin godhanii jechuudha.
isiniin taphatan isinii kun ilmaan abbaa tokkotti ruuka bareentoo Oromooti. Si komando xummuugaa bareentoo Oromootirraa lalate Harargeen sadeen qalloo bareentoo murawwaa bareentoo humbannaa bareentootirraa lalatanii jechuu. Yoo haasawni kun isinii gale isin kabbaa tokkootirraa lalatanii jechuu bareentoo Oromootirraa. Kanaaf maqaa keessan kabajamaadhaan maqaa uummata Oromoo ulfaataadhaan maqaa Rabbii ulfaataadhaan maqaa Rasuula Rabbii ulfaataadhaan adeemsa irra jirtan kana dhaabaadhaa yeroon isin injoon obboleessa keessan du'aa fi jireenya siree gubbaa ciiseeti hoggaan Oromoo fi maqaa Rabbii kaase nin dammaqaa nin gammadaa fi malee nin jira isinitti hin fakkaatiin lafee ta'eetiin isin irratti dhume. Kanaaf waan malu malee waan nuun hin malle hojjennu jechuudha. Afaan Oromoo.